Sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3tti meetirbaandii 22, 25 fi 31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoodhaa raadiyoodhaan marsaa intarneetii fi saatalaayitii Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa kan jirtan hunduu bakka jirtanitti nagaan keenya isin qaqqabu. Akkam ooltan. Guyyaan irraa Kamisa fulbaana 16 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 6 bara 2014 keessummeessaan keessan irraa an Bafqaaduu Morodaati. Ayyaanni Irreechaa barana erga COVID-19 Itoophiyaatti mul'ate asii yeroo jalqabaatii fi lakkoofsa namoota hirmaatanii hittuu hin daangessin fulbaana 22 hora Finfinneetti fulbaana 23 immoo hora Bishooftuutti akka kabajamu gamtaan abbootii gadaa ibsee jira. Itoophiyaa keessatti vaayirasiin koronaa kan bifa jijjiirratee fi deeltaa jedhamu miidhaa guddaa akka geessisaa jiru deetaan ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa VOA'tti himaniiru. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Produuseriin Tamsaasaa irraa Dassaalay Mokonnin, Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu irraa kan isiniif dhiyeessitu immoo Tuujubee Horaati. Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Loltoonni Eertiraaf milishoonni Tigraay baqattoota lammiiwwan Eertiraa kanneen Tigraay kaabaa keessa jiran humnaan gudeedan ni hidhan ni ajjeesan jechuudhaan dhaabee mirga namaa akka sadarkaa addunyaa kamisaarraa beeksisee jira. Gabaasi Human Rights Watch haleellaa mooraalee baqataa Tigraay 2 keessatti raawwatame bal'inaan kan ibse yoo ta'u walitti bu'iinsa gaanfa Afrikaa raaseen humnoonni naannoo sanaa mootummaa Itoophiyaaf michuusaa kan Eertiraa waliin erga baatii sadaasaa qabee wal waraanaa jiru jedheera. Baqattoonni Eertiraa miliyoona 5tti hedaman naannoo gaarreen Tigraay hiyyeeyyii ta'an keessa jiraatu. Warreen Tigraay loltoota Eertiraa kanneen isaan weeraran waliin sanyii tokko jechuudhaan amantaarraan qaban. Warreen Eertiraa immoo baqattoonni kun biyya isaanii dhiisanii baqatan jechuun shakkiin ilaalu. Ajjeechaan gara jabinaa humnaan gudeeddiif saamichi Tigraay keessatti raawwatame yakka waraanaa ifaa ta'edha jechuudhaan gaanfa Afrikaatti daayirektarri Human Rights Watch Laetitia Bader beeksisaniiru. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa odeeffannoo kanaaf deebii akka kennu gaafatamee deebiin kennin jira. Garuu Eertiraan kana dura fixiinsa raawwatame jedhame haaluudhaan humnoonni ishee siviilota irratti akka hin fuulleffanne ibsitee turte. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti humnoonni Tigraay naannolee milishootaan dararaman jedhaman keessa sosso'aa akka jiru yoo ta'u qorattoonni sadarkaa addunyaa naannoo san daawwachuu danda'u jedhan. Walitti bu'iinsa Tigraay dura Itoophiyaan baqattoota lammiiwwan Eertiraa 150,050 keessummeessaa turte hedduun isaanii naannoo Tigraay kaabaa kan Eertiraa waliin wal daangessu mooraalee 4 keessa ka jiran yoo ta'u Hitsaasiif Shimalbaa keessa baqattoonni 20,000 ka jiran yoo ta'u kanneen 31,000 ta'an immoo Maay'aayiniif Addi Harush keessa jiraataa turan. UNHCR xumura baatii sadaasaa innaa mooraalee sana daawwatu manca'uusaaf baqattoonni keessa kan hin jiraanne ta'uu beeksiseera. Tigraay keessaa dhiyeessiin gargaarsaa waan dhaabateef jecha sababaa beelaan lakkoofsa namoota du'anii irra jireessi biyya ofii keessaa qe'eerraa godaananii dabalaa adeemuun gabaasamee jira. Akka dhaaba gargaarsaa tattamaaf deeggarsa saffisaa naannoo sanaatti aanaa tokko keessaa namoonni 174 sababaa beelaan du'aniiru. Manneen barnootaa akka fakkaatan qubsuma yeroo ofii keessa namoonni wal waraansa jalaa miliquun qubatanii jiran miliyoona 2 ta'an adda durummaan beela kanaaf saaxilamaniiru jechuudhaan aangawoonni ibsuu isaanii Alamfassaa Maqaleerraa gabaaseera. Golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa fulbaana 15 bara 2021 mata duree nagaaf nageenya Afrikaa keessaa jedhuun ibsa baasee jira. Golli nagaa eegumsaa Masrii, Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti waliigaltee qajeelfama irratti hundaa'e sadaasa 23 bara 2015 irra ga'amuusaa tuqee jira. Golli nagaa eegumsichaa gaaddisa gamtaa Afrikaa jalatti gaaffii hidha laga Abbayyaa laalchisee ka'ellee hubatee jira. Masrii, Itoophiyaa fi Sudaan afeerraa gamtaa Afrikaan marii sana akkatti fufan illee ni jajjabeessa jedha ibsichi. Hidha laga Abbayyaa bishaan itti guutuuf akkaataa raawwatiinsa isaa bifa qaama maraan fudhatama qabuuf waliigaltee jiruun yeroo kennameefitti akka raawwatamullee yaadachiisee jira. Golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa taajjabdoonni marii jaarsummaa gamtaa Afrikaan gaggeeffamu irratti affeeraman akkasumas taajjabdoonni Masrii, Itoophiyaa fi Sudaan akka hirmaatan murteessan
furmaata dhimmoota teeknikaaf seeraa akka mijeessan gochuuf akka hirmaatan ni jajjabeessa. Golli nageegumsaa biyyoonni sadan adeemsi marii gamtaa Afrikaan hoogganamu mala bu'a qabeessaaf waliigalteen akka itti fufsiisan waamicha dabarsa. Falmiin dhimma bishaan jiru ilaalchisee golli nageegumsaa qajeelfama yookaan ulaagaaleen kaa'e akka hin jiraatin ibsisuun beeksisee jira. Addaddummaan hidha laga Abbayyaa ilaalchisee Masriif Sudaan waliin jiru furamuu ka danda'u mariin garee sadanuu yoo itti fufe qofa jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa ejjennoosaa irra deebi'uun beeksisee jira. Dubbii himaa ministirichaa Diinaa Muftii har'atuuta oduuf ibsa kennaniin kaleessa kan dura taa'aa gamtaa Afrikaa yeroo ammaa ta'an ministeera dhimma alaa Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoon daawwannaa geggeessamellee haala itti fufiinsa marii sanaa irratti fuulleffata jechuudhaan Keenedi Abaata Finfinneerraa gabaaseera. Walitti bu'iinsi Tigraay naannoo Amaaraa fi Affaaritti babal'achuun rakkoo namoomaa hammeessee jira jechuudhaan tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Naannolee lamaan keessaa uummanni miliyoona 1.7 ol hanqina nyaataan miidhamuun illee gabaafameera. Aangawoonni naannoo sana akka jedhanitti yoo ta'e Affaar keessaa uummanni 140,040 ol qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru. Dhiyeenyaa kaasee immoo Daseef Kombolchaarraa namoonni 233 qe'ee isaaniirraa godaananiiru. Sababaa walitti bu'iinsi walitti aansee mudateef hanqina maallaqaan kan ka'e naannolee lamaan dhaqqabuuf rakkoon jiraatus michoota keenya waliin ta'uudhaan deebii kennamu saffisuu akkasumas aangawoota naannolee sanaan tattaaffii godhamu deeggaruu itti fufnaa jechuudhaan tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Riippaabilikii Afrikaa waaltaa keessa kan jiru gurmuun tokkummaa mootummootaa murni waraanaa Gaaboon martinuu Riippaabilikii Afrikaa waaltaa keessaa battala akka ba'an beeksisee jira. Murtiin sun waraanni Gaaboon kan hojii nageegumsaaf bobba'e hokkara saala irratti hundaa'e raawwachuusaaf gabaasa qabatamaa waan argateef jecha. Murtiin waajjirichaa Gaabooniif mul'inatti ibsamuufiin illee gabaasameera. Gurmuun sun garee haala isaa gamaaggamu naannoo sanatti erguudhaan hawaasi naannoo tarkaanfii ofirraa ittisuuf dammaqiinsaa fudhachuun akkamiin dararaa hokkara saalaaf kabiroo akka gabaasu ibsamee jira. Kanneen miidhaan irra ga'e wal'aansa eegumsa fayyaa deeggarsa qorqalbii akka argataniif michoota isaa kan isa deeggaraniif ergee jira. Pireezidaantiin Somaaliyaa Abdullaahi Farmaajoo muummicha ministeeraa biyyattii Hussein Rooblee aangoo isaaniirraa rarraasuun beekameera. Pireezidaantichi muummicha ministeerichaa hariiroo hojii pireezidaantii waliin hin qaban jechuudhaan qeeqanii murtii hatattamaa fudhachuutti jarjaruu jedhan. Waajjirri muummicha ministeeraa hanga yoonaa deebiin kennin jira. Namoonni lamaan erga dhiyeenyaa as hojjettuun dhaabbata nagaa biyyattii Ikraan Taayiliil Faaraa achi buuteen dhabamuu irratti wal falmaa jiran. Dhaabbati nagaa biyyoolessaa kan Farahaan hojjettuuf akka jedhetti harka Alshabaabitti kufuushee gareen finxaaleeyyii kanaan illee ajjeefamuusee ibse. Alshabaab himannaa sana haalee jira. Farahaan erga waxabajjii 26 qabee as buuteen ishee hin beekamin jira. Oduun galgala kanaaf qabu kanuma. Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaanni Irreechaa bara kanaa erga COVID-19 Itoophiyaa keessatti mul'ate asii yeroo jalqabaatii fi lakkoofsa namoota hirmaatanii ittuu hin daangessin fulbaana 22 hora Finfinneetti fulbaana 23 immoo hora Bishooftuutti kan kabajamu ta'uu isaa gamtaan abbootii gadaa ibsee jira. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa uummanni akkaataa qajeelfama seektara fayyaatiin of eeggannoo gochaa akka irreeffatu beeksisee jira. Sahaay Daamxoo Finfinneerraa gabaasa qabdi. Irreechi bara 2014 fulbaana 22 fi fulbaana 23 kabajamu karaa nagaa fi naamusaan akka ta'uuf gamtaan abbootii gadaa waamicha taasiseera. Bara 2013 sababa weerara COVID-19tiif namoota muraasaan kabajame irreechi kan jiran abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobana Hoolaa Irreessoo bara kanas COVID-19 jira. Garuu namni kamiyyuu of eeggannoo gochuudhaan dorkaa tokko malee bahee irreeffachuu qabaa jedhan. Uummanni Oromoo baay'ee mufatee jira. Uummata Oromoo kan mufatee dhiifama gaafataa maaliif hoggattoo jettee rakkinni yeroo ammaa kana Itoophiyaan keessa jirti. Dhibee COVID-19 wal qabatee haala nageenyatiin wal qabatee sababii kanaaf nama murtaa'e ta'ee jira. Keessattuu dhibeen aga uummanni keenya ofirraa qo'uun hubatee bitatee harkatti qabatutti sanii fi haala murtaa'an kan goone akka bara sanii nama murtaa'an godhuu keenyaaf beekanis wallaalanis uummata Oromootii dhiifama gaafannaa. Bara kanallee dhibeen hin jiru jechuu oduun ta'in haalli dhibee keessattuu dhibeen COVID-19 kun amala jijjiirrataa waan dhufeef achi keessa dhaabbannee irreessi bara kanaa guutumaan guututti biyya keessas haa ta'u biyya alaatiif
guutumaan guututti hora sadiitii fi hora Finfinneetii irratti ni birreeffatamu. Abbaan Gadaa Goobana Hoolaa dhimmoota nageenyaaf sodaa tatamsa'ina weerara vaayirasii koronaa waliin jiruufis